kabajamtoota hordoftoota TV kanaan nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Baga nagaan dhuftanii Waaqayyo isa nu eegee nu geggeessee yeroo kanaan nu ga'eef galanni ulfinna ta'u. Attam jirtu Waaqayyoon nu eegee nu geggeessee yeroo kanaan nu ga'e galataa ulfinna isaa fudhatu. Egaa nu baatee asiin nu ga'eera. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifamu haa ta'u. Sagantaa keenya maqaa abbaa kan ilmaa kana fura qulqulluu sadan Waaqayyo tokko jalqabneerra. Ganama kana luba gaaddisaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Lubaa baga nagaan dhuftanii. Nagaan keessan baay'atu baga nagaan nu eeddani. Ameen ameen maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Har'a immoo Waaqayyo guyyaa addaa nuuf kenneera. Guyyaa addaa kanatti immoo mana qulqullummaa isaa keessatti walitti qabamneerra. Dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf iddoo kana wanti dhaga'amu dubbii isaa duwwaadha. Gooftummaa isaa duwwaatu labsama. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Iddoo qajeelaa iddoo dhugaa dhuftanii kanaaf ammas of qopheessaa sheerii gochaa akkasuma immoo yaada keessanii fuula Waaqayyoo irratti dhangalaasaa. Waaqayyo har'a maal natti dubbatta? Maal na barsiista? Waaqayyoodha kan nu barsiisu. Hafuura isaatiin gidduu keenya darbee kan nutti dubbatu. Kanaaf of qopheessinee mee mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhannaa. Waaqayyo gidduu keenyatti akka argamu sagantaa keenya akka dhuunfatu hin kadhanname. Yaa Waaqayyo abbaa keenya galanni ulfinni hoo qubaan saganni lilleessiif haa ta'u. Nagaatti fayyaatti nu bushite. Yaa Waaqayyo bir'aa malee naasuu malee mana nagaa keessa ollaa nagaa gidduu yaa Waaqayyo gooftaa yeroo kanaan nu geesseetta. Galanni ulfinni hoo qubaan saganni lilleessiif haa ta'u. Gooftaa keenya ani tiksee amanamaa dheette gooftaa. Eeyyee ati tiksee amanamaa waan taateef hamaan nun arganne gooftaa. Hamaan inni naannoo keenya naanna'u gooftaa nun arganne. Sirraa kan ka'e eegamne yeroo kana fuula kee dura jirra. Galanni ulfinni hoo qubaan saganni lilleessiif haa ta'u. Yeroo kanatti yaa abbaa gidduu keenya jirta. Hafuura keenya caalaa nutti dhiyaatta. Bantii waaqaa nurratti bantee ibidda hafuura qulqulluutiin garbicha kee tuquun afaan godhattee ittiin dubbachuun yaada garaa keetii ittiin mul'ifachuun jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Ganama kana yaa gooftaa si barbaannee fuula kee dura jirraa nu biran darbin. Si barbaannee yaa gooftaa fuula kee duratti yaa Waaqayyo dubbii kee eeggachaa jirra. Dubbii kee isa humna hojjetu of keessaa qabu san ergitee yaa gooftaa hamaan hundumtuu jireenya keenyarraa akka fagaatu. Yeroo kanatti dubbii kee kanaan gooftaa dhukkubsataan akka fayyu. Dubbii kee kanaan cabaan akka fayyu. Madaan akka fayyu yaa gooftaa. Kan gadde akka jajjabaatu. Kan rafe akka dammaqu. Kan siin hin beekne siin beekuudhaan akka guutamu. Dubbiin kun lafa dhaga'ame hundumaatti gooftaa. Seenaan akka jijjiiramu. Surraan ulfina keetii gola sana keessa akka guutu. Jireenya dhaggeeffataa jiru keessa akka guutu. Gammachuun addaa laphee isaaniif jireenya isaanii akka dhuunfatu. Laphee keenyaaf jireenya keenya akka dhuunfatu. Waaqayyo dubbii kee nu eegi. Waaqayyo nutti dubbatu. Waaqayyo galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin qilleensarra taa'ee lafarra taa'ee galaana keessa taa'ee lafa jala taa'ee summii isaa kan facaasu abdii kutachuu lola jibba dubbii kee micciiruudhaan kan ba'u maqaa Yesuus Kiristoosiin waraanamee gara Siyoonitti kan darbatame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanatti ati dhimma ba'i. Nu gidduutti ol jedhi. Nu immoo gadi jenna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanne. Ameen. Ameen. Amen. Hallelujah. Yesus Kristus barabaraan gooftaadha. Maqaa Waaqayyoo barabaraan eebbifamu. Amma gara faarfannaatti darbinaa faarfannaadhaan waaqeffanna. Kofaan gudunfadhu
jecha Sida guddise konaaf gorsaaf qajeelcha Qofaan gudunfadhu Siduubanii kadhu Siin malee ulfaadhu Qofaan gudunfadhu Siduubanii kadhu Siin malee ulfaadhu Galira unduwar kabbako Naaf galira lammatan goyyamu Naaf galira ormaaf hin gabroomu Naaf galira Naaf galira maddi jireenya koo Naaf galira unduwar kabbako Naaf galira lammatan goyyamu Naaf galira ormaaf hin garboomu Naaf galira Namni galaan qabne Otuu nyaatee dhuguu dadhaba Na soori dubbii kee ayyaanni kee guutotaa dhaaba Kottuu keessa seenii Singalchaan bidiroo koo keessa Qaroo kootii matii Si targaa summii haala keessa Namni galaan qabne otoo nyaatee dhuguu dadhaba Na soorii dubbii kee ayyaanni kee bututaa dhaaba Kottuu keessa seenii singalchaa bidiruu koo keessa Qaroo kootii matoo si targaa summii haala keessa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u gaa gooftaan nu wajjiniin jira obboloota keenya Waaqayyo dachaa isaan eebbisu manni isaanii jireenyi isaanii barri isaanii haa eebbifamu jenna lubaa isiniif hafuura qulqulluudhaaf iddoo isaa gadhiisaa itti darbaa gooftaan isin haa eebbisu. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu hordoftootaaf daawwattoota TV kanaan hunduma keessan obboloota keenya ammaa faarfannaadhaan nu waaqeffachiisanii Waaqayyo bara kana ijoollee baay'ee kaafachaa jira. Waa'ee isaaniifis Waaqayyoon eebbifnaa faarfannaa isaanii duukaa hafuura Waaqayyoo ayyaana Waaqayyoo jira. Waaqayyootti baay'ee gammannaa Waaqayyoo nu gargaaree torban kanas nagaatti nu eegee isin biraa ganamaa nu biraa ammaa gara galgalaatii Waaqayyoo nu eegee arras dubbii isaa akka barannuuf sagalee isaa akka dhageenyuuf fuula isaa duratti walitti waan nu qabeef galanni isaaf haa ta'u. Torbanoota keenya dura jiraniif immoo kan nuyi walii wajjin ilaallu dubbii Waaqayyoo bara kana naaf kenne keessaa lolatti jabaachuu waan jedhu irrattan sagalee Waaqayyoo isinii wajjin hirmaadha. Namoota karaa TV kanaan namoota karaa YouTube kanaa karaa FB kanaan dhaggeeffachaa jirtan amantoonni kiristaanonni hundumtuu lolatti jabaadhu wallaansootti cimi waan jedhu walii wajjin ilaalla. Arramoo kan nu wajjin ilaallu walii wajjin barannu waa'ee lolaati. Waa'ee wallaansooti. Lola akkamii wallaansoo akkamii lola afuuraa wallaansoo amantii waa'ee lola afuuraa waa'ee wallaansoo amantii torbanoota fuula keenya dura jiru keessatti walii wajjin ilaalla. Akkas jedha Phaawulos mucaa afuuraasaa kan ta'e Timootiyoosin gorsa kana gorsa. Mucaa afuuraasaa kan ta'e Timootiyoosin gorsa kana gorsa. Sagalee kana dubbisuudhaan jalqaba. Timootiyos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 kaasee akkas jedha. Yeroon dhiigni koo akka dhibaatti dhiyeeffamu dhiyaateera. Yeroo ani itti jireenya kanatti hiikamus ga'eera. Wallaansoo amantii sana dhaabbadhee qabeera.
dorgommee koos raawwadheera amantii seegeera kana achi gonfoon qajeelummaa naaf kaa'amee jira gonficha abbaan firdii inni qajeelaa guyyaa sanatti gonficha naaf hin kenna ana duwwaa fituun ta'in warra deebi'ee mul'inatti dhufoosaa jaallatan hundumaafis hin kennaa jedheetu gorsa kana gorsa alaa kana barreessaaf Phaawulos ofii isaatii tajaajila isaa raawwachaa jira ofii isaatii tajaajila isaa xumuraa jira Ximootiyoos immoo reefuu gara hojii wangeelaatti dhufaa jira soortuu waldaa kiristaanaati mucaa hafuuraasaa kanaan isas ganaa hojii waaqayyotti galu kanaan akkas jedha yeroon itti akka dhibaaatti dhibeeffamu ga'eeradha gooftaaf jedhee akka dhibaaatti dhibeeffamuufan jedha yeroo ani itti jireenya kanatti hiikamu ga'eera ani darbuufan jedha akka dhibaaatti dhibeeffamuufan jedha darbuufan jedha yeroon saamoo ga'eera karaa biraa maal jechuu isaati amma yeroon du'a kootii geera yeroon itti gara gooftaa dhaqu gara gooftaan isan hojjechaa fi ture gara gooftaa san tajaajilaa ture gara gooftaa isanii garaa koo yaada koo humna koo jireenya koo guutuudhaan bara koo keessatti tajaajilaa ture deemu ga'eera jedhee akkas jedha wallaansoo amantii isa gaarii sana immoo dhaabbadhee qabeera wallaansoo ani dhaabbadhee qabeera dorgommees raawwadheera amma gonfoo duwwaatu na eeggachaa jira kanaafati immoo jabaadhu wallaansoo amantii kanatti lola hafuuraa kanatti jabaadhu akkuma xumure akkuma galmaan ga'e akkuma fixachuu danda'e atis xumurachuu akka dandeessu raawwatachuu akka dandeessu dhumarra ga'u akka dandeessuuf jabaadhu jedha lolli itti jirru kun wallaansoon itti jirru kun xumura qaba dhuma qaba lolli Phaawulos wallaansoon isaa eenyu wajjin ture wallaansoo attamii ture isa jedhu walii wajjin ilaalla lola hafuuraa wallaansoo amantii obbolootaa kiristaanotaa biyya keessas biyya ambaas iddoo garagaraa teessanii dubbii waaqayyoo kana dhagaa kan jirtan waa tokko beekaa amanaan tokko yookiis amantuun tokko erga gaafa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa jireenya isaa godhatee fudhatee kaasee lolarra akka jiru wallaansoorra akka jiru beekuu qaba jecha narra deebi'a amanaan tokko amantuun tokko erga gaafa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa jireenya isaa godhatee fudhatee kaastee yeroo hundumaa lolarra wallaansoorra akka jirru beekuu qaba yeroo hundumaa waltajjii lolaar dirree lolaar wallaansoorra akka jirru hubachuu qabna yeroo baay'ee kana dagan kiristaanoon amantoon kana dagan lolarra akka jirru dagan wallaansoorra akka jirru dagan isa kanatu nu jalaa dhokata arra waaqayyo karaa dubbiisaa isa kana nu yaadachiisuu barbaada isa kana nu hubachiisuu barbaada isa kana jala mureetu nutti mu barbaada ilaasinittani maanis dubbii waaqayyo kanaan guutamee dhufeera jireenyi kiristinnaa jireenya lolaati jireenyi kiristinnaa jireenya wallaansoon guuteedha jireenya qabsoon guute obboleessa kodhagay obbolootaa dhaga'a taajiltoota hadhageenya hundumti keenya dubbii waaqayyo kana hadhageenya jireenyi kiristinnaa jireenyi amantootaa yeroo hundumaa wallaansoon lolaan qabsoodhaan kan guutedha waa tokkoon isinitti namni badaa kanan jaallatu waa tokkoon isinitti hima lolli raawwatee nurraan dhaabatu lolli bifa isaatu nu geeddarama malee bifa isaatu nu jijjiirama malee lolarraa amma mini kan hin dhaamu yeroo tokko bara kana keessa erga akkas jedhe tokko dhageenya kanarraan goyoonfamna raawwadhee lola sirraa cabseera jedha waaqayyo kan jedhu dhageenya raawwatee waaqayyo lola namarraan cabsu jira jireenyi kiristinnaa jireenya lolaati loltuu Phaawulos egaa Ximootiyoosiin isa kana gorsa loltuu akka taane immoo kan nutti dubbatu macaafa qulqulluu ati loltuudha kiristaanaa ati lolaadha kiristaanaa akkas jedha Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 gubbaarraa keedee barreessaaf Ximootiyoos ilma ko
akka dubbii waa'ee kee raajii dubbatame sanaatti gaarii goote akka loltu abboommii kana adaraan sitti kenna. Yaa Ximootiyoos ilma ko akka dubbii waa'ee keetiif raajii dubbatame sanaatti gaarii goote akka loltu lolaaf qopheessa, waraanaaf qopheessa, qabsoodhaaf qopheessa. Lola kana moo qabsoo kana moo waraana kana moo gaarii godhi. Ofii isaatii lolee xumuraa jira. Ofii isaatii lolee raawwachaa jira. Ofii isaatii lolee dhumarra ga'ee jira. Ilma isaa Ximootiyoosiin akkas jedha. Yaa Ximootiyoos ilma ko akka dubbii waa'ee kana waa'ee keef raajii dubbatameetti gaarii goote akka loltu. Akka nun lollu barbaada Waaqayyo gaarii goone. Itti jabaanne itti cimne akka nun lollu keessumaa bara kana keessa. Bara waraanni baay'ate, bara qabsoon baay'ate, bara waa baay'een baay'ate kana keessa amantoonni rafuu hin qabu. Kiristaanonni rafuu hin qabu. Tajaajiltoonni rafuu hin qabu. Lola biyya mudate, lola addunyaa mudate kana cal jennee teenyee ilaaluu hin qabnu. Akka warra kaanii haasa'uu odeessuu hin qabnu. Lola kana loluu qabnu. Gaarii godhi lole. Boqonnaa 6 lakkoofsa 12 akkas jedhama. Gaarii godhi lolu. Arramoo naan jedha sagaleen kun akkeedha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 12. Wallaansoo amantii gaarii sana jabeessii qabdi. Wallaansoo amantii gaarii sana jabeessii qabdi. Jireenya bara baraa harka kee keessa galfadhu. Isaaf waamamtee dhuga baatu baay'ee duratti amantii kee beessa gootee beeksifteetta. Wallaansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabdi. Wallaansoo kanatti dabala. Jabeessii jedha. Wallaansoon sirriitti hin qaban taanaan kuffifamuunis jira waan ta'eef, mo'amuunis jira waan ta'eef, akkuma irra aanuun jiru, irra aanamuun waan jiruufi akkas jedha. Wallaansoo amantii kanaa jabeessi. Jabeessi. Nuyi loltoota Kiristoos Iyesuus. Loltuu Waaqayyoo, lolaa Waaqayyoo, jabaadhu siin jechuufan sagalee Waaqayyoo qabadhee dhufe. Ameen. Lolli immoo yoom nurraa dhaabata beektu. Lolli yoom nurraa dhaabata. Akka seensaatti waa isinitti hima. Gaafa Kiristoos deebi'ee dhufu. Ameen. Yookiinis gaafa diinaa wajjin walii gallee yookaan booji'amne malee amma amanaa dhugaa taanee jiru, amma kiristaana dhugaa taanee jiru, amma loltuu Kiristoos Iyesuus taanee jirrutti lolli nurraa dhaabata. Lolli yoom nurraa dhaabata. Ilaa irra deebi'een isin hubachiisa. Irra deebi'een of hubachiisa. Hundumti keenya hubannu. Lolarraa kan nuun bilisa ta'a. Wallaansoorraa kan nuun bilisa ta'a. Lolarraa raawwannee kan nuun adda baanu gaafa gooftaan dhufu. Gaafa Yesuus dhufu. Ammasitti lolarra jira. Wallaansoorra jira. Yoo kanaa achi immoo yoo booji'amne irra ta'e, yoo diinaaf harka laanne irra ta'e, yoo mo'amne irra ta'e, yommus lolli nurraa dhaabachuu danda'a. Lolli nurraa dhaabachuu danda'a. Booji'amne irra taanaan waan nu loluuf hin qabu. Waan wallaansoo nu qabuuf hin qabu. Waan nu falmuuf hin qabu. Amma gooftaan dhufutti, amma gara gooftaa dhaqnutti lola kanatti jabaachuu qabna. Ameen. Waaqayyo lola kanatti ammayyuu nu haa jabeessu. Sina jabeessu hunduma keenya haa jabeessu. Ameen. Amma gooftaan dhufutti, amma gara gooftaa dhaqnutti lola kanatti cimuu qabna. Jabaachuu qabna. Kanaaf lolatti jabaadhu. Ameen. Kanas yaadachiisa dubbii irra dhaabu dubbii Waaqayyo irra dhaabadhee wallaansootti cimi. Cimi boleetti, cima obboleessaa, cima obboloota koo jabaadhaa. Ameen. Lolatti jabaadhaa. Wallaansoo afuuraa kanatti, lola afuuraa kanatti jabaadhaa. Ilaarran deebi'a. Laphee koo afaan koo keessa korati dubbii kun jabaachaa jira. Barri isaa bara lafnu miti. Bara hirribaa miti. Bara of dagannu miti. Ofii keenya duwwaaf miti. Baratti maatii keenyaaf, baratti saba keenyaaf, baratti biyya keenyaaf, baratti addunyaa kanaaf loluu qabnudha. Lola afuuraa baay'eetu jira waan. Jabaadhaa. Cimaa. Egaan amanaan loltuu dargatee
waraana erga ta'e lolarra jira erga ta'e lolli keenya eenyuuti wallaansoon keenya eenyuuti eeyochi wallaansoon qabna eeyochi lolli waraanni keenya kun eenyuuti sagaleen waaqayyoo wanta jala muree nu barsiisu qaba kiristiyaanni bara kanaa amanaan bara kanaa amantoonni bara kanaa na of galchaa malee lolli keenya baay'een isaa waliin keenya wajjin warra wajjin waaqessin wajjin warra wajjin tajaajilu wajjin warra wajjin hojjenni wajjin warra wajjin maaddii gooftaatti dhiyaannu wajjin wallaansoo wal qabaa ol lolli keenya garuu saganaa wajjin miti yeroo tokko nama saalfachiisa lolli gola mana waaqayyoo keessa jiru walli waltajjii irra jiru lolli karaa garagaraa nu gidduu jiru nama saalfachiisa kana jala muraa bara ilaa akka jedha sagalee waaqayyoo lolli keenya eenyu wajjin akka ta'e nutti himu gammata Qorontos sammuu qullaa'aadhaan yaada qajeelaadhaan dhaggeeffadhaa dubbii waaqayyoon isinitti himaa jira lammaffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irraa akkas jedha dubbii waaqayyoo kanan dubbisa akkas jedha nama foonii yoo taane iyyuu akka yaada fooniitti nama lolla miti galanni isaaf haa ta'u jala muree dubbatala nama foonii yoo taane iyyuu nuun akka yaada fooniitti nama lolla miti Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 nan dubbisa dubbii waaqayyoon dubbata waan ta'eef nan dubbisa Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 gubbaarraa inni kun immoo jala muree dubbata dubbii waaqayyooti kun wangeela kun macaafa qulqulluudha kun nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti nama foonii yoo taane iyyuu akka yaada fooniitti nama lolla miti lolli keenya akka yaada fooniitti miti addanarraa akkas jedha nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti wallaansoon keenya namoota foonii wajjin miti lolli keenya namoota wajjin miti lolli keenya baay'een isaa garuu har'a yoo ilaalle walii keenya wajjin garuu har'a lolli keenya baay'een isaa wallaansoon keenya baay'een isaa walii keenya wajjin waa'ee walii keenyaaf waaqayyo waan dubbatu qaba waa'ee walii keenyaaf waaqayyo waan jedhu qaba sagalee waaqayyo waan nu barsiisu qaba akka jedha Galaatiyaa boqonnaa 5 irraa amantootaan akkas jedhe lakkoofsa 13 kaasee obboloota nana isan birmadummaadhaaf waamamtan yoo jaalalaaf waliif ergamaa waa'ee obboloota ko isin birmadummaadhaaf waamamtan yoo jaalalaan waliif ergamaa birmadummaan keessan yaada fooniitiif karaan kennin guutummaan seeraa dubbii tokkicha isa nama akka ofii keetitti jaalladhu jedhuun dhumurama isin garuu yoo ol ciniintan yoo ol nyaattanis akka waliin fixeef wal eeggadhaa wal fixee Phaawulos warra Galaatiyaa barreessa warri Galaatiyaa kuni wal irratti ka'u wal qoccol maqaa ol balleessu garee jaaratanii garsee jaarataniitu walii isaaniitti wal nyaatu akkee itu wal cicciniintanii wal cicciniin waldaa makiyaa ta'anii wal fixuuti wal eeggadhaa lolli keenya walii keenya wajjin miti nuyi waliin lolla malee wal lolla miti jira waliin dhaabanna malee wal biraan dura ol dura dhaabanna miti jira waliin falmina malee walitti falmina miti jira irraan deebi'ala waliin lolla malee wal lolla miti amantootaa kiristiyaanotaa waliin dhaabanna malee wal dura dhaabanna miti waliin falmina malee walitti deebinee walitti falmina miti nu obboloota ko isin birmadummaadhaaf waamamtan yoo jaalalaan waliif ergamaa kan keenya akkas jaalalaan waliif ergamu jaalalaan wal tajaajilu jaalalaan walii wajjin dhaabachuu garuu warri Galaatiyaa akkas miti itu wal nyaattanii akka waliin fixeef wal eeggadhaa jedha waa'ee namootaa waan dubbatu qaba
lolli keenya nama foonii wajjin miti. Eenyu wajjin akka ta'e in ilaalla. Hin baranna torbanoota fuula keenya dura jiran kana keessatti. Akkeedha sagaleen sila dubbifadhe ammas dubbisa. Natti tole Roomee boqonnaa 12. Dubbii Waaqayyoo nan dubbisa. Lakkoofsa 17 kaasee. Akkeedhame galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo sagalee keef si haa galatu. Ameen. Dubbii keef si haa galatu. Dubbiin kee dubbii dhugaa. Dubbii Ameen. nama qajeelchudha. Dubbii nama sirreessu. Dubbii nama hojjetu. Dubbii humna hojjetuuf keessaa qabi. Dubbiin kee dubbii namaa miti. Haaleluyyaa. Ameen. Waaqayyo waa'ee dubbii galanni siif haa ta'u. Ameen. Namooti kun dubbii kee qajeelummaa na fudhatan, qulqullummaa na fudhatan, dhugaadhaa na fudhatan. Kana akkas jedha. Waa'ee dubbii isaaf Waaqayyoof galanna ta'u ammayyuu. Ameen. Dubbiin kun dubbii Waaqayyooti. Ila akkas jedha. Namni yoo hamaa isin irratti hojjete, ila waa'ee namaa. Namni hamaa yoo isin irratti hojjete, deebiftanii hamaa irratti hin hojjetinaa. Waan fuula namaa hunduratti fudhatamaa ta'e yaadatti qabadhaa. Waan fuula namaa hundumaa duratti fudhatamaa ta'e yaadatti qabadhaa. Lakkeedha. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan wanta danda'amu hundumaa godhaa. Dubbii Waaqayyoo. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf waa'ee namaafi kun karaa keessan wanta danda'amu hundumaa godhaa. Michoota koo ijaa baasuun eekkamsa Waaqayyootti dhiisaa malee ofii keessanii ijaan baafatinaa. Sagalee Waaqayyooti. Caafata qulqullaa keessatti Waaqayyo gooftaan ijaa baasuun kan kooti yoo ani hojii namaa mataa isaa irratti nan deebisa jedhee dubbate. Ameen. Ijaa baasuun kan Waaqayyooti. Hojii namaa mataa isaa irratti kan deebisu Waaqayyooti. Argaa irra bara keenya kana keessa ijaa baafachuuf hin kaanu kan ijaa baasuun kan Waaqayyooti. Iddoo tokkotti immoo Hilawaan ni jedhu. Iddoo tokkotti immoo diinni kee yoo beelee nyaachisi. Yoo dhoobate obaas kana gochuu keetiin gaabbee akka inni yeella'u hin goota jedhee caafameera. Waan gaarii isa hamaadhaan mo'aa malee hamaan isin hin mo'in. Ameen. Hamaa gaariidhaan mo'aa malee hamaan isin hin mo'in. Akkas jedhe lakkoofsa 17-18 nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan waanuma danda'amu hundumaa godhaa. Ameen. Lolli keenya namoota wajjin miti. Wallaansoon keenya namoota wajjin miti. Keessumaa amantootaa, kiristiyaanotaa, obbolootaa, obboloototaa, tajaajiltootaa lolli keenya walii keenya wajjin miti. Nama foonii yoo taaneyyuu akka yaada foonii nama lolla miti. Kana jala murree beekuu qabna. Waa'ee nama akkas jedha. Ammas ni danda'ametti nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan waanuma danda'amu hundumaa godhaa. Waa gargaaru Waaqa. Ameen. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan waanuma danda'amu godhaa. Karaa kee dubbiin hin badin. Karaa koo dubbiin hin badin. Karaa keenya dubbiin hin badin. Karaa gaarii mo'aa. Egaan lolli keenya wallaansoon keenya namoota wajjin miti erga ta'e amanaan kiristiyaanni lolli isaa wallaansoon isaa eenyu wajjin irree firoota. Kana baran nagaa torbanoota fuula keenya dura jiran keessatti eenyu wajjin wal lola. Kan obboloon kiristiyaanonni sirriitti beekuu qabna. Gadi lixeen dubbadhu torbeen irratti dubbadhu. Diinni keenya inni guddaan waanuma isin beektan waanuma beeku waanuma beekuun isin yaadachiisa. Diinni keenya inni guddaan addunyaa kana keessa seexana. Dhugaa. Irra deebi'een jedhu seexana. Dabaleen dubbadhu seexana. Lolli kiristiyaanotaa, wallaansoon kiristiyaanotaa, lolli amantootaa, wallaansoon amantootaa, kan inni ijoon lollu, kan itti hojii wallaansoo wal qabnu seexana hojii. Dhugaa. Kana irratti jabaachuu qabna. Bara keenya kana keessa waan seexanni gochaa jiru teenyee yaaduu qabna. Isa dhiiga dhangalaasu qaba. Isa lubbuu balleessu qaba. Isa biyya goolu qaba. Isa waa gara gara da'oo godhatee jala dhokatee addunyaa kana raasaa jiru qaba. Isa kunoo biyya lafaa kana irratti namatti galee dhukkuba nama fixu, dhukkuba nama balleessu oomishaa jiru kana. Waan hamaa kana oomishaa jiru kana. Hin dhageenya hamma moo kunoo
isa duriirra kan caalutu achi as ba'aa jira jedhamaa jira dhukkubi kun iyyuu kana loluu qabna. Isa sa'aatii 8 gidduutti nama ajjeesu isa yeroo gabaabaa gidduutti onnee namaa kalee namaa feel godhutu oomishamee ba'aa jira ammas cal jennee kana teenye ilaaluu hin qabnu. Kiristaanonni loluu qabna lola seexanaa. Loluu qabna kanarrattan si dammaqsuu barbaadan kanarrattan si kaasuu barbaadan ta dhiiga dhugu kana ta lubbuu balleessu isa qabeenya barbadeessu isa nama namarratti saba sabarratti biyya biyyarratti kaasu loluu qabna. Lolli keenya wallaansoon keenya seexanaa wajjin seexana sakam seexanni maal fakkaata yeroo baay'ee namoonni seexanaa gurraattiidha qeensa qabdii mataan ishee firancaamaadha jedhanii dubbatu. Akkasitti lafa kaa'u fakkii seexanaa siinii seexanaa yeroo tokkotti waan isin yaadachiisee gara xumuraatti fida. Biyya jirra yeroo isin amanne iyyuu biyya jirra ijoollummaatti laga bishaanii biraa naxxarsiisii kan jedhu taphataban ituma taphataban nuti mucaan tokko nu gidduuti qaxxadheema fiiga garmalee fiigeetu nu gidduuti ba'ee gali waan isaa nuu galuu didee nuunu erga nagatti daakaa keenya daannee naxxarsiisiin taphanneetu mucicha bira dhannee maal taate silaa akkas fiiddee kan itti galteen naanii akkas nuun jedhe seexanatu natti mul'ate attameen seexanatu natti mul'ateetu naaf hojjedhu naan jennaananii fiigee jalaa ba'uufan fiigaa ture. Maal fakkaatti moo'en gaanfa qabdee mataan ishee firancaamaadhaa qeensi ishee dhedheeraadhaa shafoodhaa nu dudduuba fiiddeetu geeffuutuma fiiddi angar maleen fiigaa naaf hojjedhu naan jettee egaa isatu beeku. Seexanni garuu fokkiftu duwwaa miti. Seexanni iddoo akkasitti nutti dhufe magaarii ture. Tuwaama gurraacha tokko tuwaama qeensa baasu tokkotu nutti dhufa ta'ee gaarii ture. Silaa namni hundumturraa gora kana inni fata kana. Seexanni kana duwwaa miti. Sagalee Waaqayyo akkas jedha. Isaayaas boqonnaa 14 irraa lakkoofsa 12 kaasee akka jedha. Ati yaa ilma ganamaa isa akka barkalcha barii ibsu attamittiin bantii waaqarraa gad darbatamtee ati inni asii gadi qabdee turtee amma moo attamitti lafatti dabalamtee ati garaa kee keessatti gara bantii waaqaatti olan ba'a. Urjoota waaqarraa gararraas teessoo koo nan dhaabbadha. Tulluu iddoo ol ga'ii iddoo dhaabbatan irbaran ijaarjan nan ta'an jennee duumessoota ol fagoo olin ba'a. Isa hundumaa gararraa jiruttis ofif fakkeessan jette. Ati garuu iddoo lafa jalaatti hin darbatamte. Qilee keessattis hin buute. Ati yaa ilma ganamaa isa akka bakkalcha barii ibsuudha. Seexanni gurraatti duwwaa miti. Seexanni waama firancaa duwwaa miti. Yaa ilma ganamaa yaa isa akka bakkalcha barii ibsuu. Torbee itti fufna. Lolli keenya wallaansoon keenya seexanaa wajjin jenneera. Seexana isa kam kana jala barreeffamudha. Arranan isinitti dubbadhee xumuruu barbaadu isa kana. Lolatti jabaadhu. Wallaansootti cimi. Haadhoo buleessa buleettii jaalalaanan akka nama Waaqayyo tokkottan akka hojjetaa Waaqayyo tokkottan si kadhadhu. Na dhaga'a dubbii Waaqayyoodha kun. Kiristaanotaa amantootaa lola afuuraa kanatti wallaansoo amantii kanatti hajabaan kan kanaanachi inni kana caalu iyyuu dhufuu danda'a. Inni kanaan olii dhufuu danda'a. Isa duraarra kan caalu dhufuu danda'a. Warra Ameerikaa jirtanis, warra Awurooppaa jirtanis, warra Afrikaa jirtanis, ardii lafaarra kan jirtan karaa TV kanaa dubbii Waaqayyoo kana dhaga'aa kan jirtan ofaasa ta'u, nama sadiinis ta'u, akka maatiittis ta'u, akka waldaattis ta'u, karaa Zuumiis ta'u, lola afuuraa kana irratti dammaqnee habobbaan bara kana keessumaa kana irratti halollu jaran halollu. Alin jedhin adaraa calin jedhin lolatti jabaadhaa wallaansootti cimaa seexanaan lolaa inni isin dhiisee baqata Waaqayyootti dhiyaadhaa inni isinittiin dhiyaataa dhabe lolaa seexan
lola seetan sagalee waaqayyooti kun seexanaan lola seexanaan morma Amen. inni isin isheen baqata waaqayyootti dhiyaadhaa inni isinitti dhiyaatadha morma inni akka leencaa naannee aadaadhaan nama liqimsu barbaade isa naannee aadu kan ilkaan qaratee afaan isaa muummatee nama liqimsu barbaade isa naannee aadu kana halol maqaa Yesuus Kiristoos isa waaqarratti lafarratti haboo qabuun maqaa Yesuus Kiristoos isa hojii seexanaa hiiguudhaaf mul'ateen maqaa Yesuus Kiristoosin halol inni isin dhiisee hin baqataa jedha jabaadhaa lolatti kadhata gabaabaa isinii kadhadheen xumura yaa Waaqayyo Abbaa yaa Waaqayyo Ilmaa yaa Waaqayyo Hafuura Qulqullu sagalee keessa ulfina qabeessaaf galanni siif haa ta'u har'ammoo garboota keetti jetoota keetti loltoota keetti akka isaan hin rafneef akka nuun hin rafneef dammaqnee lola hafuuraa kan akka lolu wallaansoo amantii kan akka qabnuuf sagalee kee qabattee gara keenya waan dhufteef maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Gooftaa wanti isin olii galtanii hiitan hidhamaadha. Wanti isin olii galtanii hiiktan hiikamaadha jedhameera. Oleettii koo wajjin oleessa koo wajjin karaa yaa Waaqayyo TV kana nu dhaggeeffachaa kan jiran kallattiin galanii yaa Waaqayyo amantoota hundumaa wajjin olii gallee yeroo kana si kadhannaa hojiin seexanaa addunyaa kana irratti ba'ee jiru maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u. Amen. Maqaa Gooftaa Yesuusiin inni dhiiga dhugu kun inni lubbuu balleessu kun inni dhaloota karaatti hambisu kun inni du'a addunyaa irratti gadhiisee du'a yeroo malee fidee jiru kun inni beekaas wallaalaas isa xinnaas isa guddaas sodaachisaa jiru kun lolli diinaa lolli seexanaa inni kamiyyuu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa jirutti kan rukutame haa ta'u. Amen. Hallelujah. Loli yaa Waaqayyo. Amen. Yaa Waaqayyo kan nu lolu loli. Amen. Kan nu mormu mormu. Amen. Kan nutti falmu falmu. Amen. Akka nun dammaqnee hin lolleef illee riba kan nutti buuse yaada kan nutti buuse yaaddoo kan nutti buuse garaa keenya qalbii keenya sammuu keenya kan fudhate yaa Gooftaa jilbeenfachuu kan nu dadhabsiise si waammachuu kan nu dadhabsiise si wajjin haasa'uu kan nu dadhabsiise maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana walii galleen diigna haa diigamu. Amen. Hallelujah. Ilmi Waaqayyo Yesuus hojii isaa diiguun mul'ateera. Hallelujah. Maqaa Gooftaa Yesuusiin lafa jiru hojiin diinaa kan diigame haa ta'u. Amen. Adiigamu. Nama kana kan lolu, obboleettii kana kan lolu, obboleessa kana kan lolu, fayyaa isaa kan lolu, fayyaa ishee kan lolu, jireenya hafuuraa isaa kan lolu, amantii isaa kan lolu, akka inni hin dammaqneef karaa garaagaraa yaa Waaqayyo kan saaf wanta kan saatee hundumaa kan lolu. Akka Iyyoobiin loleen hiidhe maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee dura isaatii kan kufe haa ta'u. Amen. Ani maqaa Waaqayyoo kootiin nan sitta dhufa jedhamnidha. Maqaa Waaqayyoo kootiin yeroo kana laa sittan dhufa. Goliyaadiin taatee nama kana dura kan dhaabatte, saba kana dura kan dhaabatte, addunyaa mara dura kan dhaabatte, xinnaaf guddaa kan boosifte, kan raaste, kan dhiphifte, humna kan buufte. Hallelujah. Amen. Diigami maqaa Yesuus. Amen. Diigami maqaa Yesuus. Amen. Diigami maqaa Yesuus. Amen. Hafuurri karaa garaagaraa bobbaatanii baatanii jirtan. Hojii keessan addunyaa mara irratti hojjechaa kan jirtan diigamaa yeroo kana isinii loli yaa Waaqayyo. Amen. Lola kanaaf ayyaanni kee hafuurri kee nu haa dammaqsu. Amen. Obboleessa obboleettii mana lolli addaa irra jiru amma yeroo kana Gooftaa gabii guddaa haa argatan. Amen. Nagaa guddaa haa argatan bilisa haa ba'an. Yaa Waaqayyo dammaqanii humna argatanii ayyaana argatanii ittiin mormuu haa danda'an. Amen. Sagalee nu ergiteef maqaan kee haa ulfaatu waan nu kadhatamteef maqaan kee haa ulfaatu isa nuun si kadhanne oolliin gootee waan nu agarsiistuuf maqaan kee haa ulfaatu. Yaa Waaqayyo amma gaafatti lola kana gabbootutti diina kana gabbootutti hojii seexanaa kana diigdutti yaa Waaqayyo Gooftaa lola keenyatti fufnaa ayyaana nuu baay'isii tajaajila asirratti kennamu hundumaa eebbisii hojii kana eebbisii yeroo hundumaa nu wajjin ta'i maqaa ilma kee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Amen. Eebbifamaa. Amen. Lubaa Waaqayyo waaqarraa eebbasaa sadhuma hin qabne bantii waaqaa banee dachaa bara jireenya keessanii haa eebbisu.
afaan godhatee dubbate bara keessa hundumaa dhimma isinitti haa ba'u waan jettanii dhabinaa. Mul'ati kuni beekumsi kuni hubannaan kuni kennaa waaqarraa isinii kenname kun inni isinittiin dhimma baatanii hojii waaqayyoo ittiin hojjechaa jirtan kun dabalaa haa bulu. Hidda dhaloota keessanii haa qabatu. Eebbifama waaqayyo isinaa eebbisu lubaa eebbaaf ta'a. Maqaan waaqayyoo immoo kan eebbifame haa ta'u. Har'as egaa waaqayyo nutti dubbateera. Waaqayyo kan inni nutti dubbate afaan godhatee lubaan nutti dubbate. Kanaaf diinni keenya eenyu seexana. Kanaaf dammaqnee lola hafuuraa kanatti jabaannee dhaabannee dubbii sagalee waaqayyootiif guutamnee lola hafuuraa kanatti akka jabaannu guyyaa guyyaatti dubbii sagalee waaqayyoo kanaan humna godhannee diina kana akka lollu akka moonu waaqayyo waaqarraatii humna isaa dachaa hunda keessaniif dabalu nuuf dabalu ennaa waaqayyo yoo nu gargaare malee fooniin hin danda'amu. Kanaaf saba waaqayyo jabaadhaa dhaabadhaatii lola hafuuraa kanatti cimuun nu barbaachisa. Dammaquutu nu barbaachisa. Kun hojiin seexanaa kun rukutamuu qaba. Waaqayyo immoo nu gargaara nana mana. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo nutti dubbateera. Egaa Kiristoos Iyesuus iddoo jirtan hundumaatti hafuura isaatiin hunduma keessana dammaqsu. Hafuura isaatiin jabeessee sinaa dhaabu. Dhiigni Kiristoos sinaa golbobu. Abiddi waaqayyoo sinaa marsu. Fayyaa guutuu nagaa guutuudhaan isinaa dhaabu jenna. Sagantaa kana fakkaatuun hamma deebinee wal arginutti nagaa waaqayyoon nuuf tura. Eebbifamaa faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamna.
namni galaa hin qabne otuu nyaatee dhuguu dadhaba na soori dubbii kee ayyaanni kee butotaa dhaaba kottuu keessa seenii singalchaam bidiroo koo keessa qaroo kootii matii si targaa summii haala keessa namni galaa hin qabne otoo